Toleegaa daawwattoota keenya turtii seenet gizaachoo wajjin taasisaa jirrutti akkatti bohaaraan barumsallee irraa argataa akka jirtan abdii guddaa qabna. Ammallee qophiin keenya akkuma tifettidha kan inni jiru ammalleen waliin turaan affeerraa keenya turtii gaarii. Toleegaa seenet mee ammammoo daa'immaniif karaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa kana tokko lama jedhiti mee daa'immaniif mee karaa ittiin daddarbina isaa mee nuuf ibsiif. Toleegaa daa'imman mallattooleen vaayirasii koronaa yookiin immoo weerara vaayirasii koronaa jajjaboo ta'an bowwoo mataa, ho'a qaamaa olaanaa, qufaa gogaa, dhukkuba qoonqoo akkasumallee dadhabbii qaamaa fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Toleegaa seenet amma fuuldura keenya kan jiru ayyaanadha. Ayyaanni immoo akkuma beekamu yeroo ayyaana akka aadaa keenyatti namoonni walitti dhufanii firoonni walitti ba'anii ollaa walitti dhufeedha kan ayyaana kana dabarsu. Kanaaf immoo amma haalli irra jiru kun immoo kanaaf kan mijatu miti. Kanaaf iyyuu immoo haala kanarratti amma namoota ollaa keenyallee yeroo ayyaanaa kanatti maal keessa jiru jennee ollaa keenya yoo dhumallee mana keenyatti illee yoo waamuu baanne iddoo isaan jiranitti waan horiirraa isaaniif kennine ayyaana kana isaanillee akka dabarsan gochuudha kan nuti qabnu. Kanaaf iyyuu yeroo ayyaana kanas ollaa keenya yaadannoo ollaa keenya ilaallu maal keessa akka isaan jiran ayyaana kana waliin akka durii walitti waamnee manatti yoo laachuu fi baanne iddoo isaan jiranitti waan qabnurraa waan qopheeffanneerraa isaaniinillee gaahuu qabna. Kanaaf iyyuu immoo seenet immoo ati immoo gama keedhaan yaadni kee ergaan ati qabdu maalidha? Namoonni walitti akka hin dhufneef mana isaaniitti akka kabajaniif ollaa isaaniillee akka isaan yaadataniif iddoodhuma isaan jiranitti akka isaan gargaaraniif of eeggannoo guddaadhaan akka ayyaanni kun kabajamuuf ati hoo ergaan kee maalidha seenet? Toleegaa walumaa galatti amma weerarri kun nurraa deemutti amma bilisa taanutti hundi otoo walitti dhufuu baannee baay'ee gaarii natti fakkaata. Egaa rabbi nuuf haa godhu amma ayyaanichaatti weerara kanallee nurraa balleessu jechuun nan barbaada. Akkasumallee yoo dhuma baduu baatellee hunduu mana isaa taa'ee otoo ayyaana kana kabajee walitti dhufuu otoo baannee akkanumallee yeroo ayyaana kana kabajnu yoo fageenya keenya eegnellee baay'ee gaarii natti fakkaata. Akkanuman jechuu barbaada jechuudha. Kanaafuu kanuman dura jedhe godhu daa'imman walitti dhufuu dhiisuu, maatiin immoo hollaan garaagaraa walitti dhufuu dhiisuu, mana taa'anii ayyaanicha kabajuu waan gaarii natti fakkaata. Turtiin keenya baay'ee ture seenet amma immoo qophii keenya gara goolabuuttidha kan nuti deemaatiin jirru. Mee wanta ati hafe jettu ergaan nan qaba jettu yoo jiraate xumura irratti carraan siif kenname ergaa kee dabarfadhu yaada qabdummaa asumarraan dabarfadhu. Toleegaa daawwattoota keenya ani dhumarratti dhaamsin ani gochuu barbaadu tokkoffaan ayyaana wal qabatee hunduu mana akka taa'ullee gaarii natti fakkaata. Garuu immoo yeroo mana teenyu kana maatii hin qabne gargaaraa ayyaana kana otoo dabarsinee baay'ee gaarii natti fakkaata. Akkasumallee of eegaas namoota kaanis gargaaraa. Yeroo walirraa fagaachuu jennu yaada walirraa fagaachuu otoo hin taane qaama walirraa fagaachuudha malee wal yaada wal gargaaraa otoo ayyaana kana dabarsinee baay'ee natti tola. Kanaafuu hundi keenya walaa gargaaruu jechuun nan barbaada. Kan biraa kan hin dabarsuu barbaadu hojjettoota mootummaa mana hojiirraa kan irrifamtanii jirtu. Kun immoo kan godhamee mana hojii keessatti akka walitti hin baay'anne fageenyallee akka eegdaniif malee hojjettoonni mootummaa mana keessa teessanii akka hojjetaniif malee bakkaa bakkarra deemuudhaaf miti. Mana namaarra deemuudhaaf miti. Dhimma ofiitiif bakkeen garaagaraa yeroo deemtan amma mul'ata. Garuu kun isinirraa hin eegamu. Isin namoota barattedha. Kanaafuu isinirraa kan eegamu namoonni biraayyuu akka mana taa'an barsiisudha malee bakkaa bakkarra deemanii vaayirasii kana ijoollee mana jiranitti yookiin maatii mana jiranitti fiduu miti. Kanaafuu hojjettoonni mootummaa akkana gochaa jirta maaloo hojii keessan kanarraa qusadha. Kan biraa immoo namoonni baay'een qaamni keenya yookiin gurraachumni keenya kanarraa nu ittisaa yookiin immoo qilleensi keenyas kanarraa nu ittisaa jettanii qullubbii adii, corqaa, feexoo, xeenaa addamaa fi wantoota akkasii nyaachaa bultanii ofitti guuraa bultanii garaacha keessa luqqistanii ganama ibidda tufaa namatti baatan kuni sirrii miti. Yoo nyaatan akkuma duriitti haala barbaachisaa ta'een nyaachuudha malee akkanumatti ofitti guuruun hin barbaachisu.
wantoonni akkanaa kun wantoonni akka qullubbii xeenaa damaa fi wantootni garaagaraa nama fayyisa yookiin wanta kanarraa nama ittisa jedhee saayinsiin tokkoyyuu qoratee irra hin geenye yookiin immoo qoratee hin mirkaneessine. Kanaafuu yoo nyaatan akkuma duriitti aadaadhuma duriitiin haala barbaachisummaa isaatiin nyaadhaa jechuun barbaada. Kan kanarraan hafe immoo gorsa ogeeyyiin fayyaa isinitti himan sirriitti hubadhaa, dhaggeeffadhaa, sirriitti hojiitti hiikaa akkasumallee labsii mootummaa guyyaa guyyaadhaan darbullee hordofaa jechuun barbaada. Daa'imman immoo mana keessan teessanii alatti ba'atanii taphachuu hin qabdanii. Manni barumsaa kan cufame mana keenya keessa teenyee of eegaa akka qo'annuuf natti fakkaata. Akkasumas kanaafuu qo'achuurraan kan darbe immoo miidiyaalee garagaraan yookiin immoo karaalee garagaraan barnoonni daddarbaa jira karaa reediyoos ta'u. Kanaafuu kana hordofuun nurraa eegama. Kana jechuun barbaada. Kanaafuu gadi baatanii taphatiina, mana keessanitti qo'adhaa, barnoota hordofaa, akkasumallee wantoota haaraa tokko uumuudhaaf yaalaa jechuun barbaada. Tole gaaseenis ergaa baay'ee jabaadha kanaati dabarsisee wanti ta'uu qabullee gorsa ogeessota fayyaa qofaadha yeroo kanarratti wanti nuti dhaggeeffachuu qabnu ergaa baay'ee jabaa fi kan umurii kanatti hin yaadamnedha. Kanaati nuuf dabarsisee guddadhu hijarraa nu hafisin jenna. Qophii biraadhaan nagaa walitti deebinutti guddaan galatoomisin jedha seenet. Tole gaa daawwattoota keenya qophii keenya har'aa sumarratti goolamnee jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Aanaa Daraartuu Nagaashii ogeessa kaameeraa Toomaas Ingidaa waliin turre qophiilee FIB biroo afaan waliin turtii gaarii.